Si gadde warra si bu'aa ture obboleessa kootu deera jedhanii warra gaddaa turanii maal jettanati? Ana ada gotan galee jarrin barre Maleen duuniyaati. Njoon alhamdulillah rabbil alamin. Meemee gaa nama immoo namoota immoo anas nus dogoggorsiisanii wanna kana akka maxxansinu godhanuuf mee maal jettaan? Afootu jettaaf immoo mee maal jettaan? Afootu lillaa jettaafi rabbi afootu si jedhu zambii kee rabbi si fadhiisu rabbi si haa guddisu. Meemee gaa nama 6,200 si ilaalaa jira. Biyyoota garaagaraa ta'ee Afrikaa keessaa, Awurooppaa keessaa, biyyoota Arabaa, Awustiraaliyaa, ardii addunyaa kanarra ta'anii si ilaalaa jiru. Ardii meeqa jira? 7 miti? Iddoo hunda garaagaraa ta'anii kan isaan si ilaalaa jiran nu daawwachaa jiran jechaadha. Meemee warreen si daawwachaa jiranii mucaan kun akkamitti jiraata? Harka qalleessa nuti gargaaruu barbaanna namoonni jedhan baay'eetu jiru jechaadha. Meemee haala jireenya keetii akkamitti akka jiraattu meemee afaanuma keetiin itti madmeeti. Mee akkamitti jiraattaati? Ergasii nama galuu dhufee. Eessa? Ge'aanaa geeraa. Geeraadha Jimmaan dhuftee moo? Eshi. Dhufee nama galuu dhufee naan. Kaameeraa laaliitii si ilaalaa jiru waan ta'eef. Kiristaana wayii salaata nama bultee naan biraa bahee. Annama malee ciccitaa ilaalee fooqii ilaalee muraayaan qaroo jamarraa namni ayidiinsi geetti na qabdee na qarattee birii dhibba ladaa kenneen. Deeggarsanatti. Jechuun amma gaa jireenya ati amma fakkeenyaa fi mana namaa taa'uu dhuftee jennaani mana hordoftoota amantaa ortodoksii dhuftee teenyaan sagada si dhowwanii? Mana kiristaanaa wayitii mana hoteela wayii fee galee qodaa uummatee miiccattee naan sagada mul'atti dabaltee sagaddu naan achi baate. Achii baatee maal hojjetaa turte? Raayyaa mana garee waa yaaltuu naan dhachi maan hojii kiristaaniin zoolii nagada. Raayyaadhuma qaraatee namni deeggarsa sii godha? Dhibbuun pereema birramu gidoo gidoo sii kenna atoo maal nagaddee jiraataa turte akkan odeeffannoo dhagayetti hojii hojjettadhani. Duraan listiroon hojjetataa ture amma shariinaa wayii zoolii nagada. Shariinaa maanni? Feestaalii. Feestaalii nagaddaa? Akkamii eessa jiraatta eessa bulta? Mana kireeffadeen ta'a nyaata bakkeedhaan nyaata. Nyaata bakkeedhaan nyaata? Kireeffattee jiraatta? Birrii meeqaan kireeffattee teessaati? Ji'atti 300 kaffalla ijoollee nama 3. 900 kaffaltu? 300. Jechuun 100. Okay, birrii 100 kaffaltu jetti. Isin nama 3 taatanii jiraattu nyaata hoomee akkamii maal nyaatta? Nyaata gaa'ummaa shiroo rabbiin nu kenna nyaanna. Jechuun bakkeedhaan nyaataa egaa manatti qopheeffachuu hin dandeessu? Hin dandeenye. Haa jechuun egaa feestaaliidhuma nagaddee birriidhuma namni sii kennee nyaatta? Meegaa haala jireenyaa keessatti maaltu si rakkisaa ture meemee haala jiraattu meemee? Gurra kana fayyadu bicee na kubdii. Bicuu si alhamdulillah nama ta'e kan kubdii maal fayyadamu. Asi dhukkuba gurra kee moo maal taate? Duruma ka'een nama sabayyummaa nama laayyoo iskaala guutti moo dhageenyaan ajjeega. Akkasii? Kan rabbii alhamdulillah jedha. Okay. Mana yaalaa deemtee yaalamteetta? Maal siin jedhan? Qoricha bakkee naaf hattee naani. Sagaleen kee dhaga'amu jedhaa jiru sagalee kee ol kaasa. Qoricha bakkee naaf hattee naa kennite naani bitadheetti na kennan dhiisuu madi jennaa kanuma rabbii alhamdulillah deeman. Egaa akkaataan jireenya keetii feestaaliidhuma nagaddee naannofteeti kanatti jiraattu jechaadha. Mana kiraa birrii 300 kaffaltu 2-3 taatanii nyaata bakkeedhaa nyaattu. Meegaa nyaata fa'i takkaa beeloftee agabuu bultee beektaa? Egaa alhamdulillah obsaa baane gaggeessa. Obsaa agabuu bultee beektaa takkaa beeloftee? Egaa coggaarraa natti kaase. Beeloftee moo? Qanii sadii. Qanii sadii moo? Waan nyaattu dhabdee moo? Birrii dhabdee? Egaa alhamdulillah inni pee coggaarraa natti kaase. Si dhukkubee agabuu bultee moo? Waan nyaattu dhabdee? Didisan. Abshir bakka rakkoon qabu. Egaa ijoolleen obboloonni koo biyyoota garaagaraa ta'an si gargaaru haala si mijeessina inshaallah. Egaa yeroo magaalaa Jimmaa keessa jiraattu meemee wanti addaa wanti si mudate maaltu jira? Mee wanta ati umurii kee keessa irraanfachuu hin dandeenye? Egaa giidoo gaxarii kana fayyii jabaatee inni manaas galee uuma giidoo gata hojjetatee nyaadhee bula. Egaa jireenyi kee egaa akkuma sila jette nashiidaa ustaaz Raayyaa Abbaa Macaa qaraatee birrii namni sii kenne walitti qabattee jireenya kee jiraataa turteetta. Amma gaachi utuma jiraattu haadha kee dubbisuuf baadiyyaa. Mee haadha keef dheengaddaala deemtu waa goote jedhanii deemtee maal goote mee yeroo biyya galtu? Umar Rabbina kiri bangki ijartu wayit kabadde. Birrii baankitti walitti qabattee ishii? Ijartu wayit akka 500 wayit diyyee zayitii lafe shokko qaama akkasiin bitee fi galuu akkasii. Isiidhuma feestaalii nagaddeen ofii keeti agabuu bulaa zayitii fi shunkurtii haadha keetii bittee galte? Haati kee maal siin jette gaafa? Du'aa naa kadhatte. Du'aa isii kadhatte? Rabbi haadha kee umurii isaanii siif dheeressu. Meemee gaa amma gara fuula duraatti meemee otoo haalli sii mijatee maal hojjechuu dandeessa mi'ati? Egaa Umar Rabbina gargaare. Ammas feestaaliin naannessu barbaadamu waan biraa hojjechuu barbaadda?
Rabbiin nama gargaare waa banachuu. Suuqii wayii moo mii maal banachuu barbaadda? Eegamu rabbi waa guddaatti baasu. Waa guddaatti si baasu hawwii qabdaa? Mee ituu amma Niyyaan guddaadha. niyyaan guddaadha mee maaltu si godhamee barbaadda mee ati? Mee natti mee baasiiti? Wata kun an dhoksin akka Dhuma obboleessiti. suuqii kanayyii banachuu nama barbaade gate. Jireenya sana booda haadha kee gargaaruu barbaadda? Eega niyyaan guddaadha yoo illee. Haadha keefu mee haadha keef otoo waa qabaattee otoo birrii wayii qabaattee haadha keetii maal gochuu barbaadda? Silaa gaachumatti qallabu jira gaasuma biratti. Haadha kee jiraachisuu barbaadda ati kee dulloomaniiru? Ammallee ijoollee warra sadii qaban nyaati gola mafaadha. Abbabbaan kee warra sadii qabu garuu haadha kee situ kaddama ta'e jechaadha. Eega amma rabbiin na gargaare. Egaa mee obboleonni koo mee egaa wanni isaan si gargaaran mee akka isaan si gargaaranuuf mee maal jettaan ati? Eega rabbiin na kenna buusame. Siifaa buusame miti sana booda ati suuqii wayii nagadattee haadha kee jiraachisuu barbaadda. Inshaallah akkaawuntii qabda akkaawuntii kee sila naa kennitee ture anis qarshii 1,000 si galcheen jira. Mee egaa obboleonni koo akka si gargaaranuuf baankii Oromiyaa baankii hojii gamtaa Oromiyaa qabda miti akkaawuntii kee maqaa kee amma natti himtaa obboloota kootti siifan kenna akka deeggarsisii godhamu nan kenna amma koomentii jalattis nan barreessa. Sana booda deeggarsisii godhamee garee wayii ijaarree haala sii mijeessine magaaluma Jimmaa keessatti suuqii sii bannee akka hojii hojjetu sii goona ishee. Amman koomentii jalatti akkaawuntii kee kana barreessutti meena shiidaa raayyaa isuma jalqaba jettee irra naa deebiifis jalqaba jettee ijoolleen obboloonni koo namni gariin nama 700,100tu daawwataa jira amma namni reefu dhufu kun akkasi dhaggeeffatuufi sagalee kee sirriitti ol qabiiti nama obbolootuma keenya shi Ergasiin aduuchee. jedhi isin janii si duchanii meera deebiitii sirriitti jedhiif meeme. بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. Bara namni jibbe argaa waliin oodee naannoo dhaabbeekum saafiroo maabool koodee kan walii koodee sharrii walii koodee qaamni baay'ifatee ibliisni gammadee hejjinni dhugoomee akkiin taa'e gaddee bareedni fokkisaan bareedee muumin afaan nabbee sheeyxaanni baroodee. Bishaan tole mutaa ibidda daamutaa sobatu mi'aahee dhugaa nama goode yaa rabbi keenya maalu. Itti deebitaa fi maqaa kee naa maqaa kee. Abraar Nazif. Itti fufi na shiidaa jalqabarraa kaasitti naa fufi. Itti fufi. Bismillaahi rahmaani rahiim. Bara namni jibbe argaa waliin oodee naannoo dhaabbeekumsaa firoomaa wal qoodee kayrii walii qoodee sharrii walii qoodee qaamni baay'ifatee ibliisni gammadee geejjibni dhugoomee akkiin taa'e gaddee bareedni fokkisaan bareedee muumin afaan nabbee sheeyxaanni baroodee bishaan ture mootaa ibidda daamutaa sobatu mi'aahee dhugaa nama goodee yaa rabbi keenya maaluma nu goodee maaltu dhufa boodee yaa jirtuudha jamaa ittiin nu milkeessee ajab jiruu duniyaa wama ajaa'ibaa hundinuu fiffiigaa hundinuu taabaa gariin akkii dhaaban kan akkii dadhabaa yoo qalbiidhaan laallee wama nama dhibaa jedhama tola binzilee fakkeenyaaf waa lama bitatee gurgurata qabaan lamaan sun jannataa yookaan hiyaasaabaa azaabnis tola miti taabachuu qaba waan rabbiin dhowwe hunda jechuu qaba kunootuma jirra yaadeera gabaabaa jiruu balleeffachuun cunqursee wallee baa innuu namaan dhiisoo keessa nama kuukaa. Ahiya dubbi akeeka amma yoomnu famaa ittiin nu milkeesse Allah yarama takbir Allahu akbar. matu andi shibir. Mashallah. Egaa Abdi egaa galatoomaa isiniin jecha egaa akkaawuntiin obboleessa koo yookaan Abraar Naziif jechaadha. Baankii hojii gamtaa Oromiyaati miti. Baankii hojii gamtaa Oromiyaa tokko barreesseen jira akkaawuntii isaa koomentiidhaan irra deebi'eessiniif hima. Tokko duwwaa yeroo afur jechaadha. 10,000 jechaadha. Tokko duwwaa yeroo afur 46 52 duwwaa tokko 42 Abraar Naziif baankii hojii gamtaa Oromiyaa qabadha. Koomentii jalatti isinii baaseera. Irra deebi'ees nan maxxansa inshallah rakkoon qabu garee isin ijaarra jechaadha obboleessi keenya kana gargaaruuf. Namoonni 7,000 laalaa jirtan akka deeggarsa gootaniif 1,000 46 52 duwwaa tokko 42 jechaadha. Deeggarsa akka gootaniif akkaawuntii obboleessa keenya kanaati jechaadha.
Egaa baay'ee gammachuu guddaadha kan natti dhaga'ame jechaadha obboleessi keenya kana.